أنا بركارين تو كيستي أمتا سدي هونغي روباتين ساعة لمنت نمني بورو لفتتون وان كو تبولا تاتي أما جيرو الناجي قابك جرت الناجي نو إيتاني يو ريب دليل ركب دمله نمي كينيا الناجي ركب مو هندن داو يو دوار بيتات وري بيالا له كدالا تا بيتنا له نجير كدالا تا بيرال له كاسلام ماس قبوس كاوروم ما قبوس نجيراج وري بيالا جروس وان كنا لالتاني رب ما كيس لالتاني رب رارغتني بيتون امته دبرته بيتون تابار نمني لبو داندو نما صدما فرتمني غايتو gargaarsi biitituun feetu lubburra hanga lubbutti hanga lukkutti ummanni ku waan dandeeysaniin ummanni biyyoota garagaraa jirtan ummata kana kadhabamaadhaa jiru ka sababa qoonqootiin rakkoo hedduuf saaxilamaa jiru kana waan dandeeysaniin akka bira dhaabbattan maqaa rabbiitiin isinitti dhaamuu barbaade sababa rakkoorraa kan ka'e kaleessa nama hallayyaa dhaqee sababa beeyladaarratti hallayyaa dhaqee bee awwaallee janaazaarra salaannee dhufu rakkoo guddoo rabbi jatana keessa jira. Saadhamni saa sabbarre tasaa sabbarre fagoon dhihaatee hubachuu qaba arjaan arjoomee khannachuu qaba namuu qooda fi baachuu qaba jiraachuu maaliif akka taate hubachuu qaba. يا لمي تنتو خطو سيمبانا يا لمي تنتو خطو سيمبانا أنا سيمالي الوليف أنا وليف نهنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتو تخيلنا خنوغا بكران تنجرخن وما تخيلنا خن خونجين يوخاهو رومني أبو مداركون إسا مدته هورين إساني أبين إساني متان إساني تأتاركو خيس جرسان مي إجمان أينه حلالو ما في إجمان أينه إسان لاليو إللي أركا كباشو بان نجنة بلس خيلنا روبان دالتان أنو خناتي هركدوان دكينا دوان دايت أدي لالدرين نايسيني قدر نونجي أصل نجر بكم مجرتون قدين أرجلتا أنا بركادم تودا تفك مقالة نانو تفك جرا نانو خنا أكموان إيجا الدنيا نمم ترومني روبيم فكات وقال على تيجور أمو أسمتك وقال ديمته أكثر نتي بيته نرجرتو سان ساروباتي الدرو بجمع راجع أسمو تكا عمري وروبيم فكات وانسى جابوا لفما تنا الرجل روخنا إسنا أرجسيسنا لفما الرجل روتنا لففج عفهم تجرت مدال لفخيس تجر باتي شني في جادرة لخانو باتي أفريق سديدرة خم فج عفهم ته لفت مدان فج عفهم يجر قالوا لفخيس هنقب من تنا والبوندن دي أكاسي وجين هوريفي نمنيس كنت سانتو ميداش إنتور رجران مه خنا خيسا وبليس خيني روبان وان في در رواتكو ورين كأنني في سلامة كتب ولا ما إن النو خنا هيونين النو خنا من قدرنا النو خنا مال جتي مال تجرمي إبسنو بڑا وان نجا سوشيال ميديا رتي كرم بلاش ديموسون تين ليف وان جروبية تنا خيسا مال تجرا وان جو وان دوغاسا رسني دبر سوبر بانا مي أبو أين سنجان أحمد آدم سيد مي مال نويب ستواه نانو خنا را خالد جروب جريني خيتاني را خمتا خيتي را ويغالي حالي بيجي تجرتو كم فكات حالي جريني خينيا دوران دورسي نوتي أمتا سدي روبا أرجون دنتي أمني دبرة أنا بركارين تو خيستي لبو بشاني تيتي لبو كون كله أمني دبرة هنو نمني أما يرو تناكيستي هنو kabajamtoonni amma huno midhaan xiqqashoon nu ergi kana anamma qaama irrattoota qaroodha biyyirraa tokko nama fayyaa qabu miti nama gartee xiqqollee taatu juu hin dandeenye gargaarraa jedhaniiti akkatti gargaara wallaalanii jechuudha. Kanaafuu aanaa burqaadhintuu keessatti amataa sadii hongee roobaatiin saaxilamneet namni boruu lafti tun waan qotee bulaa taateef waan horsiisee bulaa taateef qabeenya dhabdee midhaan tokko asee tana keessatti amata sadii hin argamne nuti midhaan dheedhii miti lubbuun teenya bilchoo edana silaa nyaattu osoo arganne madaabaraan nuu fiduu miti osoo gartee harkatti akkatti nuu kukkutanii waliin nu ga'ani jechuu lubbuu yaaddoo keessa jirra guyyaan halkan nutti ta'ee jira anqaroo dhabeeyyirraa tokko ani amata adan sadii ijaan arguu baadhulle gurri kun maal na dhagayaa jeetiin aanaan
akkatti ummata dura taa'u dhabe sheeyni ulumaa'iin akkatti masgiida salaachisu dhabe namni ol ka'e iita'ee namni qaamaa iita'e hunoo ganama kana za'a tana keessatti nama 4-5tu beelaaf hunoo gaggabee harkarratti fuudhanii isbitaala keessa jiranii jechuudha yeroo tana keessatti dheebu'uu fi beelallee saaxil taaneet lubbuu teenya bakka keenyu dhabne guyyaan halkan nutti tahe waan keessa jiru hin beeynu maal dhageenya hunoo namni amma dhumu hunoo kalee malee dheengadda namni tokko du'eeti sababa beelaatiin namni qabrii qotuu dadhabee guyyaa 2 oolee jechuudha rakkoo kanaatu nurra ga'ee jechuudha ijoolleen takka shafaa yoo taate biyyee takka darbee namni awwaallatuu hin danda'u sababa bishaaniitiin harreen dhumtee dabartee za'a 24 12 irraa 12 deemtee tarreen lafa bishaanii lafa maddatti deemtee harreen dhumtee dabartee beeyladaan akka jirutti dhumtee dabartee namni beelaaf saaxil ta'e lubbuu teenya tana if dhabneeti warreen qaamaa irrattoota kalee fi har'a ummanni keenya dhufanii nu laalanii harkarratti akkatti waliin wallaalanii saaxil ta'anii walga'uu didee araddaa 24 keessatti aanaa burqaa dhintu araddaa 24 keessatti amata 3 roobni waan hin argatiniif addunyaanis waan mayraan jiraatuuf waan dheebuun jiraatuuf mayra dhabamtee kuttee lubbuun teenya bakka if keenyu dhabne aanaan gattaa'uu dadhabee bulchaan akkatti ummata dura taa'u wallaalee hongeen gara rabbiitiin buutee jirti gara kanaan qaamni dhimmi ilaalu akka nu gargaaru hatattamatti nuti dheedhii dhiisii bilchoonuu akka nu dhaqqaban barbaanna dheebullee saaxil taane beeyladaan wanni takka lafarra jirtu silaa gaalaa fi re'ee fa'aatu baay'ee aanaa sunillee dhumtee dabarte namni beelaaf mishingaa madaabaraa tokkicha waan bitatu dhabee waan bitatuun illee dhabee dhumnee dabarree. Hayya bismillahir rahmanir rahim dhufuu keessan kana naaje baga nuti dhuftanii naaje digallahu ta'uunfannaa isinillee rabbi isin ajiraachisu nuti akkaataa biyya tanatti naaje takka wanni akka rabbiin irra nutti argamsiise nuti biyya tana eega naaje barannee as keessa naaje diin hangatteenye ama 70 naaje lama keessa naaje ama 72 irraa wanni akka arra biyya tana mudate naaje nu mudanne naaje wanni akka arra biyya tana mudate nu mudan hongen ama sadan kana ka wanni takka naaje tiif unuram bu'in bishaan naaje waabetiin bishaan jirkaanni tokkichi asee tanatti biyya tana keessatti qarshii naaje dhibba takka naaje dhibbaa fi naaje bahee naaje deeman na buleegiyya እና ዋን ሰንተፍ ኡመን አከት ጅራቱ ዳቤ አከት የናጀ ቦባፈቱ ዳቤ ሳኒ ወኒ ጅራ ቀበኝ ወኒ ኡመን ቀቡ ቤለዳን ናጀ ቆንቆን ናጀ ዱምቴ ደበርት አማ ሰበባ ናጀ ቤለዳን ነሚ ዱመት ጅራ ናጀ ቤለዳን ተክቲ ነፍቴ ለፈቲ ሀፍቴቲ ሰበባ ሰኒ ሐለያ ናጀ ቡአኒ ሐለያ ሰኒ ዳነሚ ገርገሌ አማ ጉያ ከሌዳ ነማ ናጀ ሐለያ ናጀ ቦወራ ቡኤ ናጀ አዋሌ ናንቀብና አቺ ዱራ ነማ ሰዲት ወናጀ ቦላ ናጀ ቡኤ ሐለያ ቡኤ hallayyaa sani daannaa jega namni meeqannaa jega miidhamee naa jega dura citaa horii fi naa citaa barbaane jee hallayyaa gubbaa deemee citaan gara biraatii dhabamee hallayyaa bowwatti galee naa sababaa sanii namni lubbuun namaa bahaa jirtu horiilleen naa jega kutee nammilleen naa jega sababaa horii sanii naa jirraa hafuune kutuu dheeda yoogaa rabbiin keenya nu dhaqqabee naa jega obboleeyyan keenya ka bakka jiranitti naa jega jiranilleen yoo naa jega nu dhaqqaban malee biyyee naa jega akka biyya tanatti naa jega amma naa irra jirru naa jega karoora sanii naa jega kuttee jirti nuti naajega biyya biraa hoggaa oduu dhageenyu biyya naajega oolan itti ta'e naajega dirmachuudha qabdi karaa naaje biyya alallee naajega obboleeyyan ka ala jiranillee ni dirmatan naajega biyyee naa mootummallee ni dirmata maali biyya tana naajega wanni isaan dirmatuu dhaban jedhee karaa mootummallee haalan naajega komii guddaa qaban naajega maa dirmatuu dhaban biyya naajega akkatti dhumtu nama akkatti dhumu sa'a naajega dhumaa jiru kabaka hundatti hafe kacitaan naan biyyarraa naan sababa honqee dabre maali jennee salilee naan jega rakkoo salilee yaada salilee naan jegani qabna ammaaf ammoo naan je wanni nuti keessa jirru amata yakkaatir irraa qabnee yakkaatir takka maggaabii 2 eega 5 kennine maaziyaa 3 naan jegin booda furi sanee 5 amlee naan jaa naaseetan 5 teenya lafa jirti naan jega haga ammatti 5 sun nu olin deebine akkasumatti naan jega qabeenya waan qabnullee taan lafatti deebine taan naan je makiinan qotannee nuu baati jennee akkasi waan qabnullee naan je ummanni farkaannaa waan dhabamsiisee jiruuf
biyya ennaan jega waan jirtuun qabdu waan dandeeysaniin kaama ennaan jiru gargaarilleen obboleessi keenya rabbi jazaa haa kafaluu fi guddina fi ennaan jega rabbi haa kennuu fi isinilleen kan dhuftanii nu laaltan qaama jiru ennaan jega bakka jirtu ennaan jenu iyyitanii yoo reebdanii nu dhaqqabdan malee namni keenya ennaan jega dhaqqabamuu hin danda'u ennaan jega dhumee dabree ka ennaan jega amma lafa jiruu fi ennaan je saanilleen ka lafa jiruu fi ka dhumetu ennaan je irra guddaa kafirraa ennaan je wanni akkasii ennaan nu mudatte tanagaa rabbii fi ennaan jega yoo obboleeyyan keenya ennaan je bakka jiranti abbootiin ennaan qabeenya ennaan mootummaan bakka jirtutti ennaan jega yoo nu reebde malee nuti bakka takkatti ennaan jega dhaqqabamuu oollee namni keenya kutee yaanni ennaan jedhu qabnu kana isinillee ennaan baga dhuftanii isaanillee rabbi ennaan jega jazaa haa kafaluu fi warra ennaan jega in gargaarra jee haga kana ennaan lubbuu teessanii dhaqqabna jee ennaan jega salillee jazaa rabbi haa kafaluu fi umriin isaanillee haa dheerattu yaanni nuti qabnu kana isiniin jenna baga dhuftanii ennaan garta waan nu keessi jirullee biituun rakkoo isiidha as dhiise warri biyya alaatu ni beeka kan bulchuu dhiise amma kanarratti jechuun biituun dur maal turtee eega jettanii biituun biyya beeladhaan beekamte gaala loon re'een ta beekamte biyya dhadhaan isiidha namni tokkichi jirkaana 20-30 manaa qabu ka horii 200-3 qabu quufaa jechuudha biyya aanan isaanii nama irraa dhuguu dhabanii ganii lafatti awwaalanii jechuudha beeladaa sun beelan dhabamtee jechuudha dhabanii jechuudha deebanii xiqqoo amma jechuudha amata 10 ga'uuf deemna qonnatti deebiti qonna tanarraa qolloo kana qotan deebanii barbare deeban azura xiqqoo sila barbare tan ni fooyya'anii jechuudha barbareen sun amma 3 takkan argamna asirraa biyyi tun jechuudha amma deemtee namni lafa qotirmaa waan takka dhabee warri re'ee fi gaala qabu qoftiin xiqqoo lubbuun jira malee biyyi tun lubbuun wanni takka hin jirtu jechuudha biyyi tun akkana jirtu amma isinuu laaltanii gartan jechuudha wanni irraa himnuus hin jirtu dubbillee wanni dheerissullee hin jirtu yoo dhugaa rabbii taate warri biyya alallee ka dhalataa biyya sanallee ni jira ka dhalataa birallee ka islaamummaas qabus ka oromummaa qabus ni jira jechuudha warri biyya alaa jirus waan kana laaltanii rabbuma keessan laaltanii rabbi irraa argatanii biyyi tun dhumtee dabarte biyyi tun ta'abaari namni lubbuudhaan du'e nama 30-40 ni gaa jechuudha yoo dhugaa ka dubbannu taate kaleessa ama nama silaa beeladaa fi waa majee lubbuu fi ka waa nyaatee hin qabne gaaratti deemuu mucaatee jechuudha beelaa jecha lafa dha'ee kalee qabbarree jechuudha biyyi tun guutuun ni beekti waan ragaa qaba waan dhugaa jechuudha biyyi tun jechuudha amma sadii akkuma reefuu qaroo dhabeeyyi keenya jetti wanni takka sirraan hin baane jechuudha yoo dhugaa rabbii taate biyyi tun jaartiin dhaltee amma waan miicatu dhiiti 7-2 qabni isinii ajaawa takkaa huccuu miicattee hin beektu ijoollee isii daa'ima ajaa ol fuudhuu hin dandeessu namni dhukkubni biraa namni karoora dubbata dhukkubni biraa walirraa qabutti jira ummatan yoo dhugaa rabbii taate dhukkubni biraa walirraa qabutti jira sababa dheebuu sababa bishaanii waan dhiqatu dhabee jechuudha qoonqoon akkuma sani beeloyne namni waan nyaatu dhabee aanan keenya jechuudha guddina harargee lixa aanaa burqaa dhimtuuti magaalaa taffee keessa irra ammaan tana silaa magaalaa aanaatti namni dhaabatu kun hundi dhuma silaa namni magaalaa wayya amma yoo isin gabbaatanii baadiyyaa tana haroo gurraatti asin haroo diimtuu asin odaa qal'aa sanbaxii waldaa asin ka deemtan taate wallahi ni bo'aa namni nama bochisu malee waan biraatiin nama tokko manatti hin gartan ibiddi tokko hin boba'u namni tokko biyyarra hin jiru jechuudha namni re'ee firii 2 qabu dhungata jira waabee jira namni tokko biyyarra hin jiru jechuudha namni sun yoo gaara rabbiin waan nyaatu akaawullee argee namni nyaatu yoo muka rabbii mukni rabbiillee ka beeka nyaatan illee hin jiru waan nyaatan rabbuun beeka malee waan keessa jiru takka illee hin qabnu isinillee baga dhuftanii nu laaltanii an wanni hagarra dubbadhu jirtu isinuu qaamaan laaltanii gartanii namni biyya tanaaf rifatu ka lammummaa walitti qabnu ka oromummaa walitti qabnu ka amantii islaamummaa walitti qabnu hattaa ka kiristaanallee jechuun biyya tanaaf quuqamee oromummaan biyya tana akka nuti dirmatu jechuu barbaade garuu jechi nu jennu jenna malee bakka hin ga'u isinummoo warra dhuftanii tanaaf isinitti dubbanne baga nu gartanii qaaman wal arguu waan guddaadha galoota bachuu barbaade ta'an. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أما بعد إيقنا بليين كين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إيقا سلامتاتي بليين كين وري زيارة بيتين تانا تكتي أدودان وان قبدو دبدي نما دبدي ركو همار رجلتو تانا رفتني لالو كيسانيف رب اللين إسني مجيس وداب درارة ربين هقالتو منجا الحمد لله رب العالمين ربين إسني مجيسي أسيسين في دوداف قدفنيه دو ربي غلطهم فنا إيغا ربي كينياتي إسن اللين وري سبب بيتين رفوض آتاتني ربي سني لافسي إسني مجيسي أسيسين في ده هدو غلطوما إسنين جنة ربي ناجي چلفات ربي سنين هاجو إسنين راها جالتو إسنين راها قيبالو خيري تيسنون دان إسنين جا جريني بيتنا أكما دبتمي
guddaa beeyladaa horsiisanii beeyladaa gurguratanii qoonqoodhaaf nyaatuu turanii beeyladaan sunillee harkaa dhumtee jirti. Eega beeyladaan harkaa dhumtillee ooyiruu qoqqotatuu eegalanii ooyiruu tanallee harka qabee karaa waggaa 3 dachirraa waan arganne turanii amma rakkoo hamaadhaaf saaxilamanii bishaan biyya tana hin jiru bishaan roottoodhaan bakka biraati asitti argamanii asitti maallaqaan bitatanii namni maallaqaan qabnes dhumaadhaa jira. Bishaan tokko hin jiru wanni nyaatan hin jiru inni guddaan gargaarsa namaatu biyya tanaa waa godhaadhaa miti ummanni muslimaa addunyaarra jirtan hundinuu akkasuma ummanni Oromoo ka kiristaanaa ka muslimaa hundi namuu biyya tana wanni isin akkaan gargaartaniin biyya tana rabbi kadhatu akka rabbiin biyya tana furu rooba samiidhaatiin yoo taate malee furmaanni biyya tanaa hedduu nama sodaachisa. Rabbi kadhatuudhaaf inni guddaan gargaartaniin eegas immoo gargaarsi biitti tun feetu lubburra hanga lubbutti hanga lukkutti ummanni kun waan dandeeysaniin ummanni biyyoota garagaraa jirtan ummata kana kadhabamaadhaa jiru ka sababaa qoonqootiin rakkoo hedduuf saaxilamaa jiru kana waan dandeeysaniin akka bira dhaabbattan maqaa rabbiitiin isinitti dhaamuu barbaade hedduu garta rakkoo hamaa keessa jirti biitti teenya maqaa rabbiitiin wanni nuti isinitti dhaammannu waan dandeeysaniin akka ummata kana baraartan ummata kana akka gargaartan maqaa rabbiitiin isinitti dhaamuu barbaade anasumarrattiin dhaabaa waan obboleeyyan kiyya na duran dhaamin taniin isinitti dhaamuu qabu kanuma wabillaahi tawfiiq wassalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Arra ammoo sababa ongerraa kan ka'e akkuma namuu laalee argu kana jirti jechuudha. Rakkoo hedduu qabdi jechuudha. Beeladaan biyya tanaa aduudhaan ka durdu'uun qabnilleen akka gaalaa akka re'eedhatu duutti jira jechuudha. Rakkoo guddoo keessa jirti. Rakkoo tana ammoo garama bishaan dheebuulleetiin rakkoo guddoodha biyya tanatti jira. Biyyi tun biyya haroodhaan beekamtu biyya eela hin qabne biyya eela dhuyduu hin qabne jechuudha biyyi tun. Biyya bishaan haroodhaa bishaan roobaa haroo qotattee galchaatti qabattee dhugaa turte. Har'a sanillee dhabdee rakkoo hammaataa keessa jirti jechuudha. Bishaan bootteedhaa bidoo tokko qarshii 70 60 akkana bitaa turan jechuudha. Kana ka dhugaatii jiran. Ka kana hin qabne ammoo dheebuudhaan gachiisee tuutti jira. Sababa rakkoorraa kan ka'e kaleessa nama hallayyaa dhaqee sababa beeyladaatiif hallayyaa dhaqee du'e awwaallee janaazaarra salaannee dhufu. Rakkoo guddoodha biyya tana keessa jira. Rakkoo tana ammoo gama rahmaaniyyoo furmaata arganne malee garuu gara biraatiin rakkoo ilmi namaa gartee yoo nu dirmatellee nurraa kaasuudhaa miti yeroodhaaf ammoo numa baraara jennee numa yaanna malee. Kanaaf rakkoo tana ummanni keenya ka muslimaa ta'e ka kiristaanaa ta'e ka biyya keessa jiru ka ala jiru ta'e ka faca'ee biyyoota adda addaa keessa jiru namni TV kan argu hundi namni dachii tan argu hundi deeggarsa ummata keenya kana taasisuu qabaa ja'a. Amanni sadaffaan ka amma qabamnee keessa jiru kana nuti amma immoo akka dubartitti alatti sababaa dheebuu bineensi nyaata. Bineensi ni nyaata. Haroon jiraattee haroo hin waraabbatan. Laga tokko qofa jira lagni tokko qofti. Araddaa jaha jiraan laga tokko casan. Ijoolleen xixiqqashoon eega haati ganama biraa deemtee halkan lammataa bul sababaa dheebuu asirraa deemtee baddee dhabamtee halkan torba ala bulte dheebuu manaa baatee haati eega biraa deemte kalee bishaan gartee bishaan ittiin galle amma arma keessa mana sadii qabatamaan ka eega bule manan banatin amma fakkeenyaaf odoo nu barsiise jettanii mana sadii kan banamin ka eega bule cufaa jiru isin garsiisuun hin danda'a. Yoo tokko naggaadeen takkittiin bishaan ayilaandii fidde bishaan ayilaandii san akkaataatti gurguran hanqate ijoolleen xixiqqashoon oba'an afaan bishaan ayilaandii abbaan fidate waliin geessu. Saadhamne saa sabbarre tasaa sabbarre namni dhumee dabre dubartiin tuuba bishaan waraabaa deemte sun sababaa qoonqoo gala dadhabdeeti bishaaniin koddaa tokkicha argatteen alatti haftee asirraa fuudhee namni karaa deemu ka bishaan sanitti gad deemu
koshoroo fi harkatti qabatee deemuuniin bishaan aylaandii tokko afaanitti lammii tantoo kottu simbaana anaasi malee walii ana waliif naana يا لمي تنتو خدت سيمبانا يا لمي تنتو خدت سيمبانا على سمالي ولي أنا فولي أنا